Oromo view, Garumsa. Oromo view, Garumsa. Oromo view. Akkam jirtu daawwattoota Oromoo View bakkuma jirtanitti kabajaadhaan nagaan keenya isin haa ga'u jecha har'as sagantaa addaa isinii qabannee dhiyaanneerra. Sagantaan har'as isinii qabannee dhiyaanne kuni biyya Ameerikaa keessatti filannoo waggaa afuriitiin ta'uutu adeemsifamaa jira. Dhiyeenya kanagaa paartiiwwan gurguddaa biyya kana keessa jiran Deemokiraatii fi Riippablikaantu na filadhaa deemsisaa jiru. Isaaf immoo torban dhufu kana keessatti guyyaa muraasa taafee facaasaa fuuldura keenya jiru yookaan kibxata eenyu akka mo'atee guyyaa itti barruudha. Biyya kana keessatti yaadaan anatu irra caalaa jireenya kee fooyyessaa waan jedhu irratti kan paartiin kuni namoota hawwachuudhaaf deemanii kan nama kakaasaa jiranii. Kanarratti namni paartii lamaanuu deeggaruudhaan sagalee isaa erga kennuu jalqabee bubbulee jira. Kun immoo akka jiraataa biyya kana keessatti akka ijoolleen keenya immoo biyya kana keessa dhalatanii guddisaa jirrutti hunda keenya kan ilaallatu waan ta'eef namoota har'a keessummoota lama yaada kanarratti paartii gara lamaanuu goruudhaan yaada isaanii ibsan isinii qabannee dhiyaannee jirra. Tokko eebbisee yaadasaa yookaan Wiiliyaam kan biraa immoo Daawit Baayisaatu nu wajjin asirratti argamu. Egaa waa'ee isaanii hedduu dubbachuu koon dura garuma isaaniitti dabarseen akka of ibsaniin carraa kennaafi. Mee Daawit baga nagaan dhufte. Thank you. Baga nagaan nu hidhanii and baga kanatti nu affeertan jedha. Maqaa koo akkuma jettee Daawit Alamaayyoo Baayisaan jedhama. Waggaa gara 20 ta'uufan jedha biyya kanaan dhufe. So waa'ee politiksii Ameerikaa kana baay'ee interested ta'ee yeroo baay'ee hordofaan ture. Kanaaf carraa argadhee saayidima koo ibsuudhaaf as argameen jira jechuudha. Tole galata eebbisee. Akkam jirtu fayyaa keessanii baay'ee gammannaan waafeeruu keessaniif maqaan koo eebbisee yaadasaa yookiin eebbisee Wiiliyaams ni waamuu dandeessu. Har'a kan asitti argamnee fi waa'ee Riippablikaanii fi Dimokiraatii dubbachuu fenneeti. Sanarratti immoo kanarratti intirestii kan hin ta'e immoo biyya kan ergan dhufe gara waggaa 30 ol ta'eera. Kanaaf paartisipeetiin godha elekshinii keessatti. Maaliif akkan immoo Riippablikaanii ta'een immoo ibsuu barbaada. Akkasumas immoo naannoo ofitti dabaluu danda'e jechuuf. Fayyaa ta'a. Eeyyee lamaan keessan galatoomaa asirratti argamuu keessanii fi hanga gaaffiin koo ni duraa eebbiseeti Riippablikaaniidha. Dimokiraatii lamaan keessanii gaaffii seeniin sin gaafadha. Maaliif Riippablikaanii filachuu barbaadde eebbisee akkuma kana daawwitu maaliif Dimokiraatii waan filattanii fi akkasiin mul'isitan barbaanneetu lamaan keessaniif gaaffii. Okay. Ani akkuma silan jedhee kan biyya kanaan dhufee gara almost waggaa 20 ta'uuf jedha. Gaafan dhufee akkuma ani dhufee George Bushtu pirezidaantii ta'e jechuudha. Isa booddee immoo maal akka ta'e yaadattu ta'a waa'ee Iraaq waarii fi Afgaanistaanii haala kamiin akka jalqabame yaadattu. So meesii kana keessatti biyya kana waa'ee politiksii isaa barachuun jalqabee jira. Kanaaf gaafan argu Riippablikaantu geggeessaa ture. Soba baay'eetu dubbatamaa meesii baay'eetu geggeeffama waan tureefi haala negative perceptionidhaan jalqabee jira gaafuma asin dhufee jira. Isa booddee immoo gara namoota na fakkaatan yeroo argu yeroo baay'een isaanii Oromoota keessaa dabalatee gurraachota biyya kanaa wajjinis gaafan argu gara Dimokiraatiitti deemu. So initial perception koo kana ture jechuudha. Isa booddee garuu amantiidhaanis just hubannaadhaanis gaafa guddachaan dhufe wanti kun gara Dimokiraatti baay'ee na dhibaa dhufe jechuudha. Isa booddee immoo Obaamaatu dhufe achumaan finalized ta'e jechuudha. Dimokiraatti ta'uu jechuudha. So waan baay'eedhaatu
amantiidhaanis hubannaanis haala immigraantii ta'uu kootiis gaafa walitti fidu gara demokiraatii baay'een dhiyaadha jechuudha. Akkasitti demokiraatii ta'uu danda'e. Ani immoo karaa koo kan inni Ripaabilikaanii filachuu kan inni jalqabe anillee ooninaafidha. An kan inni ilaalu maayinni pilaatfoormii isaanii jedheen. Kan inni keessumaa amma Tiraampiif itti deemee yookiin immoo Ripaabilikaanii kan inni ilaalutti ka'ee akkuma Deevid jedheyyuu naafis karaa amantiiti. Tokkoffaan kan inni amantiidhaan ilaalutti ka'e. Amantiidhaan ilaaluu kan inni itti ka'e tokkoffaan konservaatiiviin vaaliyuun isaanii, viyuun isaanii maa inni yaadeen kan irratti yommuu taa'ee ilaalu Ripaabilikaaniin yeroo namni akka hojjetee ofii isaa maa inni akka inni seeraanii isa namarratti dipendentii ta'an dhiisanii akka natsaannatii argataniif waan kan isaan irratti hojjetan. Lammaffaa immoo amantiin naa ta'e erga David Mentionii kan inni godhe amantiidha. Garuu amantiidhaan yommuu ilaalu an vaaliyuu koo Baayibilii wajjin kan ol deemsisee ilaalu tokkoffaan yommuu Obaamaan dhufe warri dhiiraaf dhiiraa, warri durbaaf durbaa wal fuudhanii akkasumas immoo warri abbaa manaaf haadha manaa biyya kana keessatti gurraacha irratti more kan irratti jabaa kan fide warra dimokiraatiiti. Kunis immoo seera isaan dhaaban maaliif dhaaban yommuu ilaallu abbaa manaaf haadha manaan immoo wajjin jiraatanii horii meekii baay'ee godhanii argachuun maayinni gargaarsan argatan. So namni gurraachi naa ta'e gurraachaaf enneen ilaallee gargar ba'utti ka'an. Abbaa manaaf haadha manaan gargar ba'utti ka'anii ijoollee qofaa guddisuutti ka'an. Tokkoffaan kuni because of Democratic Party. Inni lammaffaan immoo gurraachaaf innaa ilaallee mana hidhaatti Democrat eenyu Clintanii fi Biden lachuun isaanii kan isaan low dabarsantu Biden in Congressii keessa ture. Low isaan dabarsantu gurraachota baay'ee mana hidhaatti naqe. So kun immoo yommuu gurraacha ta'ee yommuu ijoollee koo ilaalu future ijoollee kootii fedhee wantan ilaalaa darbe irratti kan inni Ripaabilikaanii fo'achuu danda'e jechuu kooti. Anis baga nagaan dhuftanis niin jedha. Deevidin kan itti jettee amantii kootiif jedheen dimokiraatii filadheette isheenis amantii kootiif jette gama lachuun keessaa jechuun amma namni baay'een egaa akka beennutti namni alaa namni baqataanii yookaan immigraantiin yeroo baay'ee dimokiraatii filatu. Garuu immoo mooraalii yeroo wannoodhaan immoo laalu mooraal konservaatiivii ta'anii akkuma amma eebbiseen jettee amma namni baay'een isa dhiiraaf dhiiraa yookaanis immoo seeras akkasitti namni keenya baay'ee itti namanu waan ta'eef akkamittiin atu kun jiru namni alaa namni immigraantiin baay'een isaa dimokiraatii filata. Bu'aa maaliif fidu maaliif isaaniin filattati David? Yeroo baay'ee confusion jira waa'ee kanarratti. Amma biyya kana warra adii yoo argitanii parsantii 80tu warra evangelikaal Tiraampiidhaaf votii godhamee jedha. Garuu gara gurraachatti yeroo dhuftu immoo parsantii gara 90 oltu demokiraatii fudhata. Kana jechuun gurraacha keessaa kiristaaniin jiru jechuudha. Miti wanti kun kan agarsiisu maayinni dubbii biraatu jira jechuudha. Namoonni gara Ripaabilikaanii yeroo deeman warra adiinii amantii kanatti qabamanii waan dubbii biraatu jira malee dhuguma amantiitu gara Ripaabilikaanii keessaa miti. Maaliif biyya kanatti baay'ee amantiidhaan kan cimanii warra gurraachotaadha. Garuu isaan keessaa parsantii 90tu gara demokiraatii filataa jechuudha. Kun immoo kan ta'u maayinni seenaa biyya kanaa yoo xinnoo ishee gara dubaatti deemnee yoo ilaalle especially waa'ee amantii gaafa dhufu kan warra slaveey faa kan barsiisa sobaa barsiisee kan waan baay'ee godhee warruma waldaa adii keessa warra dhufanidha. 1960-70 naannoo sana immoo gaafa civil rights movementiin gaafa cimee dhufu warra Republican strategy even the southern strategy jedhama maqaallee qaba.
maal murteessan isaan gara evangelical groupii kana qabanneetu waa'ee for example abortion, gay marriage waan akkasii religious freedom kan jedhudhaani groupii cimaa umnee gara sanatti oofnaa jedhanii the southern strategy warra southern state warra jiraniidhaan qabatanitu gara kanatti deemuu jalqabanii sadhaa kana akkasii white evangelical warra jedhaman cimanii gara republicanitti deemanii akka kristiyaanonni bakka republicanii mata'uu qabu kan jedhame warra republican strategistidha kana kan godhe. Kun immoo dhaxxanii ilaaluu dandeessu 2000 keessatti fakkaata namichi inni architecture kanatu NAACP dhaqee dhiifama gaafate. Strategy kana baafnee waan badii baay'ee balleessine irraa jedhee openly madaqee NAACP dhiifama gaafateera strategy kana waan geggeesseef. Kanaafi gurraachonni biyya kana jiran immoo beeku kana. Kanaafidha ammam amantiidhaan yoo cimanii 90% even Obama maybe I think 93-94% natti fakkaata amantiitu qabaatanii gara demokraatii kan deeman kanaaf sorry to say warra adii gara kiristaanummaa kana qabatanii gara republican kan deemanii waan race ilaalchisee power injira supremacism injira waan benefit adda addaa waa'ee taxi jira kan kana qabachiseetu isatti qabatanii gara republican deemu malee dhuguma amantiidhaan yoo laalle amma gooftaan gaafa biyya kana dhufu waan shan isin gaafadhaa jedhe warra beeleen nyaachiftanitu warra dheebotan obaaftanitu warra uffatan qabne uffachiftanitu warra hidhaman immoo gaafattanitu jedhe waanuma simplify godhee waan maal gochuu akka nurra jiru nutti himeera. Kana immoo pilaatfoormiidhaan dhannee yeroo laallu warra republican yeroo hundumaa indirectly support goonaa horii kennurraa hojii namni ofiisaa hojjetee horii meekii godhee akka hojjetu goonaa yookaan immoo namni waa tokkodhaan yoo hidhame no yoo barbaade waggaa 20 umurii isaa guutuu amma deez penalty illee haa dhaqu malee al tokko balleessinaan achumaan sokkidha almost attitude insa. Na waan akkasiif gaafa waan gooftaa godhaa jedhee hojii yeroo walitti fidduutu badaa baay'ee warra fagaata. Kanaafidha gurraachonni biyya kana warra jiran amantiidhaan kan cimoo warra ta'anii yeroo baay'ee gara demokraatii deemu jechuudha. Kanuma jechuun barbaada. Tole, mee follow up questionuma gaaffiuma sin gaafanna waanuma kaastan irratti. Egaa Democrat, Republican based on policy dha miti jijjiiramni garaagarummaan jiru. Immoo yeroo irra caalaa akkuma lamaan keessanuu jettanii David immoo jedhee baay'een keenya immigrantiin gara Democratiitti kan baay'een keenya deeggaru. Sababni isaa health care issue, immigration issue, like social justice biyya kana keessatti waan ammumayyuu systematic racismiin jiru kana kan admitiyyuu godhee waan kun akka jijjiiramuuf kan gaafatu yeroo baay'ee Democrat Party'dha. Karaa Republicaanii yeroo baay'ee sana diinaa yeroo godhan argina. Egaa amma yeroo campaign godhan yoo argitanii wanta baay'eetu stake irra kana fooyyeessinaa jedha. Dhugaa dubbachuuf yoo immigration ilaalle keessattuu nuyi immigration baay'ee nu ilaallata. Namni bara amma Republicaanii bara 4 kana keessatti namni biyya alaarraa gara Ameerikaayyuu galee baay'ee akka xiqqaa ta'edha. Statistikiin kan agarsiisu. Fayyadama health care amma sila eebbiseen jettee Republicaanii hojjetanii akka of danda'an encourage godha. Sun gaariidha garuu namni immoo hojjetee bakka sana ga'uudhaa fi jalaa immoo support ta'uu qaba akkan yaadutti. Ammoo yeroo isaan balaaleeffatan argita. Namni hundumtuu bakka guddaa tokko ga'uu inuma barbaada. Keessattuu immoo namni immigiraantiin biyya kana gaafa dhufu harka qullaa dhufa. Amma hojii jalqabutti gargaarsa adda addaa numa barbaada. Sappoortii sana malee namni gara fuulduraa deemuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf mee garaagarummaa amma isin lamaanuu amanteettanii garuu akkuma amantiitti immoo social issue kana yeroo laallu nama support gochuun akka amantiitti baay'ee walitti siqa. Akkuma Daawit jedhe. Value tokko immoo akkuma eebbiseen jettee dhugaadha. Mee kana akka namni nu dhaggeeffataa jiru clearii ta'uuf
Deemokiraatiin gara like immigraantiidhaa fi karaa health care I don't know afaan oromootiin akkam jennaan hin beeku immigration issue waanuma gurraacha irratti rakkoo ga'uun kun gurraacha yeroo jennu hundi keenya gurraacha hunda keenya hammata sanarratti ijoollee keenyaaf illee paartii kamiidha kan hedduu itti siqee jireenya isaanii jireenya keenya booriif ta'u taaksii yeroo jennu taaksii tokko taaksii baay'ee akka kaffaluu godhaa jedhama maaliif taaksiin sun deemee hojii uumaa waan adda addaa irratti oola inni kun immoo lakkii taaksii yoo sooressi qabatee hojii uumaa jedha so it's like different lamaanuu karaatti ibsan qabu mee sanarratti lamaan keessanuu gaa paartii isin deeggartan qabdu poolisiidhaan divided gootanii osoo xiqqoorraa dubbattan akkuma namaaf ifaa ta'uuf jechuu kooti. Okay, annan dubbat yemmuu okay kaniin akkan itti ilaalu Democratic Party gurraacha irrattis haa ta'u immigrantii irrattis haa ta'u since 16 or 50 kaasee irratti impoozii godhee jiraan jedha maaliif innaa jedhame gurraachi automatically akkuma jedhee percentage akka 90tu isaaniif moo every year every 4 years I mean waggaa afurii Democratic Party kana sinii goonaa kana goonaa jedhaniiti yeroo hundumaa filatamanii achi ga'u yemmuu filataman garuu wanta isaan godhanii jiru every year gurraachanni unemployment isaanii high health care isaanii still not good mana innaa qabaachuun naa ta'e mana hin qaban for how many years gurraachan yemmuu Democratic Party leadii godhu promise godhu malee takka hojiidhaan agarsiisan. Amma garuu Trump dhufee within 4 years warri Democratic or Biden for 47 years achi keessa taa'ee party Trump waggaa 4 gidduutti kan inni godhe gurraachotaa fi foreigners warra biyya kana jiraatan or Hispaanikotaa fi Asians unemployment lowerii ta'e. Okay? Achirratti immoo health care naa laalle namni baay'een health careedha still it's the same thing free argachaa jiru isaanis ta'a warri free argatanii free argatu amma yuutaanaani miidiyaanii kan inni Trumpiin fuudhanii gadi buusanii truly amma naa deep gadi ilaalameeti akka Trump biyya kanaaf kan yaade jalqabuma irratti gaafa jalqaba irratti dubbate angurraacha adiidhaa bicaadhaan jedhu hundumaaf hin hojjedha akkuma jedheeti hundumaaf hojjechaa jiru. Yemmuu amma warri foreign immigrants jettee yemmuu yaaltu immoo waa'ee immigrants yemmuu dubbannu let's close the border jedhamni karaa borderii akkuma an ofii kooti yemmuu ilaalu borderii cufuun is good maaliif jettee naa yaalte mana konan cufadha borderii naan cufamne namni hundumtu anybody could come in. Biyyi lafaa is not safe place. Akkanittu fi kooti yaadut. So akkuma jedhee biyyi hundi abaluun biyya kana dhufuu barbaade seeraan waraqata gashatanii processiin jalqabamee fi processiin isaanii erga dhufee dhumanii asa dhufanii I don't have any problem with that. Muknaan isaa biyya kana keessa kan deemuu fi kan lafa isaanii hin jiraanne kan crime baay'eetu jiru. Immigrants mataaniyyuu. So why do I want that? Ijoollee keenya safe naa barbaanne ta'e hundumtuu beetii godhamanii background isaanii cheekii godhamanii akka isaan galan. Automatically immoo yemmuu teenye ilaallu Afrikaa si'a dhufanii Asia si'a dhufanii utuun beekin somehow everybody votes for Democratic Party. Approach akkatti godhamutu they are more approachable to people than Republican. Republicans yemmuu teessee ilaaltu they want to know what's going on before the approval get. Warri Democrats garuu vote argachuu fi they sell you. Okay? They will tell you anything. Garuu when it comes to providing things, they don't do it. Kanaafiti warri gurraacha yeroo hundumaa hojiin argatanii
kun gurraacha immoo it includes us too. Foreigners taana, I mean, biyya immigrants taana. Isa amma jette immigration, healthcare, even borderii cufuu irratti yeroo ammaa kana ijoollee 500tu haadha isaanii maatii isaanii irraa adda ba'anii maatiinuu barbaadamee argamuu dadhabame. This never happened in the history of America. Jiru akka haadhaatti akka maatiitti bara riippablikaanii ta'e David ata akka deebistuun barbaada nu argiwa kan goone ati deebisi nu moome taleeleenis lalistuunis kanarratti yoo gaaffii qabaattani but David kanarratti deebii kennita? Yeah, I think kana baruudhaafi number one thing we need to know is advisory isa EUdha kan jedhudha. Advisory isa Stephen Miller kan jedhamu is the number one most known white supremacist to senior advisor isaati. So karaa lamaan deemaa jiru. One, image immigrantii kan adiin taanii destroy gochuudhaan isa lammaffaa immoo poolisiidhaan attackii irra jiru jechuudha waggaa afur keessa. Yarattoota Trump gaafuma escalator irraa gaafa dhufu maal jechaa dhufe nama nagaa gaafachaa hin dhufne. Mexicans are rapists, they don't send us their best people, some are drug dealers, I believe some are good people jedhee dhufe. So gaafuma dhufellee immigrantii daaraa waanuma baqa namoota akka irraa baqannu malee akka isaan simannee akka gargaaru akkan gargaareef godhee dhufee jechuudha. Warra Afrikaarraa kan dhufan warra S-hole countries jedhee achirraa waan namoota hin taane nu ergu jedhee. So image kanaan attackii godhee namoonni biyya kana immigrantii ta'an warra jiraannu akka sodaadhaan yookaan bulii taane akka already attackii godhee jalqabe jechuudha. Akka President of the United States jechuudha. Lammaffaa immoo poolisiidhaan maal godhu amma child separation kana purposefully warra tiimii isaanii keessa jiran kan ba'anii kan dubbatanii isaan as akka hin dhufne sodaachisuudhaa fi haadhaaf ijoollee abbaaf ijoollee adda baasuudhaanii disincentivize goona jedhanii actively campaigning kan itti godhanidha jechuudha. Kun immoo waan hamaa akkasii biyya lafaarraa Ameerikaa keessa godhame hin beeku. So isaan strategically purposely matti deemaa jiru immigrantota akka biyya kana akka hin dhufne visa baay'ee cufanii amma kuma meeqa keessa baay'ee harka xiqqoo keessa gadi busanii warra hojii especially Asian ra warra the tech industry right now namoota baay'ee dhabaniiru maaliif visa dhaabanii warra farmii keessa hojjetan Trump administration kadhachaa jiru namoota farming keessa hojjetu dhabanii kanaaf kun waanuma visibly dha malee propaganda miti visibly ma waggaa afur kan irratti hojjetamedha jechuudha. Waa'ee immigrantii ilaalchise. Nus immigrantii taane jiraannaa gurraachotas immoo isaan taane kan oppressed ta'aa jiru Trump administration kana keessa isaanuma demokraatota yeroo hundumaa gargaaruu barbaadu warra Republican immoo garuu mana gubanitu kunoon gubatee fiksi gochaan jiran jedhanii complain godhu jechuudha. Gaafa demokraatiin funding gaafa gaafatanii veto godhanitu gurraachumas hin gargaarre jechuudha. Yaadattu yoo ta'e waggaa 8 guutuu Obaamaan si'a meeqa tiraayii godhe waa'ee health care illee hanga ammaatti si'a 100 meeqadha kan kaansilii gochuu kan votii gochaa jiran. Waan tokko gaafa improve gochuu barbaadu didaa isa booddee immoo complainii godhu gurraachaaf homaa hin goone isaantu harka hidheetu gurraachaaf homaa hin goone jedhan immoo complainii godhu jechuudha. Kanaaf ani demokraatotatu iyyaalu this is not dictatorship miti. Yoo halfiin Congressiin moo Republican yoo dide immoo homaa gochuu hin danda'amu. Obaamaan qobaasaa homaa gochuu hin danda'u. Warra Republican actively kana blackiuma gochaadha gurraachonni rakkatanii akka humna akka hin arganneetti yeroo hundumaa actively hojjetu. Kun immoo just to add one more thing Republicaniif maaliif gara immigrantiitti akkasitti ciman yoo jettanii gaafattanii waan waa'ee racistii warra ta'antu baay'een achi keessa jiru so tasuma hin barbaadanii. Lammaffaa immoo isaan kan sodaatanii yoo immigrantiin dhufee asitti yoo cimee citizen yoo ta'e baay'een isaanii gara Republicanitti gara Democratitti waan deemanii fi gara fuulduraatti Republican immoo humna dhabaa deemu waan ta'eef actively kana balleessuudhaaf visa dreamersiin citizen akka hin taanetti kana hundi waan baay'ee tooftaa adda addaadhaan itti fayyadamu jechuudha. So immigrantii fi gurraachaa fi Republicanii dhuguma just hamaadha amma akka jiranitti jechuudha. Gaddaramuu hin danda'an jechuun miti akka 2020 garuu gurraachaa fi immigrantii ta'anii Trumpii filuu jechuun I don't know. I don't understand. Eebbisa sarratti waan haasoftu qabdamoo gaaffii biraas gaafata.
Yeah. Yemmuu okay waa'ee ijoollee 500 gara family isaanii malee afaan hin jedhamu. Ani akka kootti kan inni ilaalu innaa warra isaaniitu bade naa ijoollee. Okay? Ijoolleen ani ijoollee koo naan mucaa koo naan iddoo tokkotti dhiise I will do anything to find my kids. Ijoollee koo barbaaduudhaaf. Ijoollee isaanii dhiisanii isaantu bade. So ijoollee isaanii barbaacha dhufuutu irra jira. Isaanii akka hin qabamne fedhaniiti ijoollee isaanii achitti dhiisanii badan isaan. So ijoolleen suni akkamittiin connecti godhuun if they can find them. Karaa tokko immoo immigration irratti cimaadha innee yommuu yaadnu warri Democratsiin afaaniin dubbatu always. Amma innaa diiteeliidhaan ilaaltee maal godhanii innaa jedha yommuu Barack Obamaadha kan dipoortii godhe. Mo amma matti Trumpi walakkaa isaallee hin godhe so far. Okay? Innaa Democratic Party tu yaadadhama. Kan dipoortii godhe, kan biyyatti gashee, kan itti cufe hundumaa Barack Obama. Kan immoo KG mataa isaa iyyuu seeramee waamamu mataa isaa kan hojjete Barack Obama. So garuu miidiyaan maqaa Trumpin jibban from the beginning, from the first day, isumarra kaama wanti hundumti isaa, which is false, which is not true. Namni 500 ijoolleen 500 kun achitti qabamanii kan jiranii family isaanii barbaadanii dhaban. Family dhufanii claiming godhan taanaan how are they going to find them? There is no way. So right there it's not true. Achumatti sobannis yeroo hundumaa kan biraamoo kan dubbatame like warra Democratsii to warra immigrantsi gargaara jedha. That's not true either. Immigrantsi naqa baay'ee ofiima keenyayyuu of gargaara. Innaa wanti warri hojjetu seerumaan hojjete ani angurraattiidha mani. Akkuma ofii kootiitti biyyi kun xummaa isaa kan hundumaarra caalu abbaatu akka abbaan ofii hojjetetti of geggeessa. Abaluun hojjechuun barbaanne yaa mangistii irratti dependentii ta'a. Democratic Party immoo isa jaallatu akkasittiin taaksii namarraa kutu. So it's a system. Namni tokko immoo yommuu familiin tokko immoo horii xinnoo ishee hojjechuutti ka'u irraa kutanii ta'e laattan bisu. Kun immoo immigrantiifis taanaan gurraachaafis taanaan Asians warra Mexicaanis taanaani hundumti keenya successfully ta'uu nurra jira. Innaa akka inni successfully taanuu fi gargaarsa nama tokko gargaaruutu irra jira inni innaa yaanne warri Democratic Party maal godhu namni tokko dhaqee hojii jalqaba. As soon as ijoollee 3-4 qabaattu namni tokko yommuu isheen dhaqxee hojii jedhattee yommuu isheen jalqabdu so now she becomes earning gochuutti kaati. Amma isa duraan gargaaraa turanii irraa kutu. Innaa irraa kutanii hojjechuu hin dandeessu. Taayimii baay'eedhaan hojjechuu hin danda'an namni kun. Kanaafi deebitee sistemii keessatti kuftu. Kun immoo welfare systemiidha. Welfare systemiin immoo welfare systemii keessaa baanuu hin danda'amu. Democratic Party kanaanitti nama qabee jira. Immigrantsii fi gurraachota kan inni qabanii jiranii kanaa jechuudha. Kanaafi we have to get rid of system akkasii. And that's why I support Republican Party. Ofii kee dandeessee ofii keetiini akka bilisummaa baantu kan inni namatti implementii godhan. That's why I like it. Waa commenti godhu. Xinnoo ishee correction gochuun barbaada. Waan lama irratti inni jalqabaa waa'ee ijoollee 500 warra abbaa fi haadha dhaban suni maatiitu gatee deemee barbaaduu dhiisee miti. Waan inni godhanii ijoollee fudhanii kaampii tokko gashani. Isa booddee immoo warra abbaa fi haadha immoo fudhanii kaampii biraa gashaniitu utuu maqaa fi maal ID utuu gaafatiin waanuma akkuma hojii ijoollee jira miti. Akkasumatti separaatii immoo godhanii kaampii adda addaa ga'anii isa booddee eessaa akka jiran waliin beekan. Kaan immoo deportillee warra godhaman jiru. Kanaafi akka namoonni abbaa fi haati Ameerikaa keessaa firiima ta'anii bashannanaa ijoollee isaanii barbaaduu dhiisan miti. Eessaayyuu akka jiran hin beekan. Kun immoo imaajinii godha warra
afaan hin beekne warra biyya kana hin beekne warra rakkoo meeqa keessa miilaan maayilii kumaatama warra adeemanii warra dhufantu kana sistemii kana baranii ijoolleen eessa jiru jedhanii kan barbaaduudhaaf baay'ee rakkisaa waan ta'eef akkasitti describe gochuun I think sirrii mitiin jedha maaliif iddoo adda adda kaa'anii wal arguu hin danda'an jechuudha. Inni lammaffaa immoo warra demokraatiin namoota baay'ee akka government irra dependent akka ta'an barbaadu isa jedhanis inni sirrii miti maaliif Republican yoo ilaaltanii Republican immoo EU gargaaru warra corporation gargaaru warra akka oil company faatu waggaatti biliyoona 5 biliyoona 10 isaan malee biizinasii magaggeessuu illee hin danda'ani. So kan demokraatii fi Republican adda godhu demokraatii at least yoo namni horii irratti depend yoo ta'e nama yoo gargaarre wayyaa malee maaliif warra company billionaires nurratti government irra dependent ta'e taxi yeroo hundumaa tax exemption argatu even sooressi Trump illee birrii 150 dha kan kaffalanii torbanitti isa caalan kaffala taxi biyya kanaadhaaf. Na Republicanini warra corporation gargaaru isaaniidhaaf horii dhangalaasu isaanii horii gargaaru malee gaafa warra dhuunfaa gaafa jedhan immoo dependent akka ta'an barbaadan jedhu. Barniidha yeroo baay'ee akkas jedha rugged individualism for the poor and capitalism for rugged socialism for the corporates and the industries but capitalism for individuals jedha. Republican akkasidha. Gaafa individualitti dhufu capitalism ta'uu qaba hundumtuu ofaa danda'u. Gaafa warra sooressataatti gaafa dhufu garuu subsidize godhu tax exemption kennu waan miidha gargaaru. So Republican dhuguma partii warra sooressotaati. Democratic immoo warra hiyyeessotaati. Kanuma clarify gochuun barbaada. Dependency jira lamaanuu dependency jira garuu at least democratic waa'ee dhuunfaa waa'ee warra rakkatan akka gargaaran yeroo baay'ee yaallu jechuudha. An kan irratti kan hin haasoo barbaadu actually warri sooressonni baay'een isaanii democratic innaa like Costco fa Facebook faan kuni billionaires garu billionaires oni maaltu ta I don't mind sigala Facebook ifas tanis Costco tanis maybe Walmart le warra Republican garu many Starbucks all these people are Republican Democrats garu isan lachu yutan kara Democrats tanan kara Republicans tanan inna taxi na kafalu isaniyu they provide a lot of jobs amma now jinin jiraneti nobody could work oji amma under Trump oji ba edebe ajiramni biyya kana keessatti namni tokko inna kafal the reason amma China kan isheen ittiin sooromte biyya kana warra baqatanii deeman taxi kafalu maqaa taxi irratti impose godhame fedhame taxi na kafalamu dhiisamee fi jarri kun deebi'anii dhufanii Oji baay'ee targam amma already oji meeqatu company meeqatu deebi'ee dhufee babbanaa jiramni. Kanaafi warri inna taxi I don't care whether they pay or not. Garuu taxini oji provide maqaa godhanii fi namni baay'ee independent isaan irratti ta'a akka hojii argatanii. So that will help the economy of America, future of America also. Inna ijoolleen baay'een immoo hojii argachuu hin danda'u. Inni barumsa barbaadu barumsa baraa inni barbaadu immoo in hojjetaa jechuudha. So akka inni jettu warri sooressi taaksii kaffaluun isaanirra hin jiru isa kan nagana isa puuriitu isa horii hin qabne isa rakkataanii akkamittiin haa guddatu yoo isatu taaksii kaffala baasa arga ta'e akkamittiin guddatee of danda'uu danda'a inni miliyoonii biliyoonii taaksii hin baasu. Akkamittiin ol qixxaachuu danda'a garamee akkamittiin guddate akka nama sakaanii inni middle class yookaan low akkamittiin ol dhufuu danda'a yoo taaksii isaantu baasaaf ta'e. Kaffaluun irra hin jiru hin jechaan jiru garuu kaampaniin baay'ee kan isaan biyya kanaa ba'anii deeman buqqaanii deemanii maqaa taaksii irraan kan ka'eef kan hin jedhu innaa taaksii sanayyuu kaffaluu dhiisanii garuu kaampanii asitti bananii namni baay'een innaa hojjechuu hin danda'ate biyyi jechuun Ameerikaa ta'e biyyi lafaayyuu taaksii malee jiraachuu mayyuu hin dandeessu. Taaksiidhaaniti
karaan hojjetamaa, hiyyeessi isaan gargaaramaa, waan baay'eetu ittiin godhama. That's true. Kaffaluutu irra jira. Garuu at the same time immoo taaksii kaffaluun USA dhufannaa hojiin hin jiru ta'e. That's my point. Amma naataa hojiin sun hin jiraanneeti taaksii namni kaffalu hin jiru. First of all. So innaa provide godhu ta'ee biyya kana keessa dhufanii biyya kanatti deebi'anii akkasitti kan biyyi lafaa guddatte kan hojii argachuu danda'an. Kanaafiti warri Trump immoo first of all 700 naa kaffale waggaa 4 fi he didn't get paid any. Or you almost 500 more, 400,000 isa kaffalamani. He said is that he doesn't want it. So right there. Inni why or min kan inni rakkatu why biyya America akkamittiin guddisuu dandeenya. America hunduma isatu gurraachumas haa ta'u warra moo immigrants already biyya kana jiraanii fi tokkummaa matti ilaala. Even though mediaani baay'ee waan godhuunis negativii lalistuu waan gaafattu qabdaa achumaan daawwititti dabalaanis Okay, asirratti eebbiseettiin fakkeenyaaf ammaanii gurraacha miti kan biyya Ameerikaa keessatti Trumpi flat waanuma beekamaa akka reesistiitti and personal reesistiidha fudhadhaman. Ati garuu gurraacha miti isa duwwaayyuu miti. Ijuma keenya biratti gaafa dimokiraatiin ofiisii Barack Obama fadhiisanii deemanii I think federal judge 189 lafa duwwaa positionii banamee jiru hunduma isaa guuttate mini Trump. You know that. Garuu reesistummaa isaa kanatti bartuu achi keessaa tokko gurraachi hin filanne. Mee isarratti maaltu sitti dhaga'ama like nama 188 keessaa dhuguma barataa looyeriin hin jiru, Ispaaniishiin hin jiru, Eeshaan hin jiru. So mix akka reesistii ta'e irratti maaltu sitti dhaga'ama like why hojii inni warra adiif kenne isa gurraachaaf maaliif hin kenne iddoo sana. Meetti dabaluu ittiin baay'isnu garuu walumaan akka deebistuuf eebbisee. Okay. Kan biraa mee egaa amma jira Trump biyyumma kanaaf guututti yaadaa waan jedhu tokko mention goote yoo kaffaluu baatee taaksii mindaa isaayyuu fudhanne sun filannoo isaati malee mindaa isaa fudhachuun dirqama. Garuu fudhateera by the way. Isunsa akka corporatiin akka nama biizinasaatti this is a plain fraudidha. Taaksii isaayyuu namichi kuni agarsiisuu didee waggaa 4 guutuu boor iftaan osoo jedhu jechuudha. Kun acceptable reason iyyuu ta'uu hin danda'u. Lammata immoo white supremacy illee denounce gochuulleen hin dandeenye namichi kun. Waanuma ifa jiru jechuudha. Akka namaatti akka isaatti yoo hin deemna ta'e. Waan baay'ee ilaaluu dandeessa. Amma immigireeshinii balbala cufuu sun maybe analiziin ati fudhatte it makes sense garuu ani refugee namni refugee gaafa ta'u biyya isaati rakkateetu biyya isaa dhiisee ba'a. Tarii sana keessa namni tokko nama lama badaan jiraachuu danda'a. But not all. Natti bara demokraatii refugee'n biyya addunyaa irratti biyya Ameerikaa keessatti wanni darbanii dhufanii baay'eedha. Waggaa 4 kana keessatti garuu baay'ee gadi bu'aadha. Dhaabbatichaaf waan hojjedhuufis akka gaariitti hin beeka. Refugee'n suni refugee kaampii sana keessatti iyyuu interview hedduu darbanii screenii hedduu keessa darbaniitu as dhufu. Amma inni screenii biyyuma sanatti haa darban jechuun it doesn't even make sense. Amma yoo Laatiin Ameerikaa kana laalte biyya meeqa keessa miilaan deemanii violence meeqa keessa baqatanii haati ilmoo ishee baatte gaafa immoo daangaarra ga'anii akkaataatti separate ta'an beekta. Gaafa dipoortii ta'u immoo namni biyya isaatti sanatti dipoortii ta'ee maallaqalleen ittiin liqeeffatanii biyya sana hunda keessa darbanii dhufan sanalleen hin argatan. So refugee'n nuyyuu akka gurraachaatti amma hundi keenyayyuu asa refugee biyya kana kan dhufnee jirru jechuudha.
Kana akka tootaaliyyuu bara ittiin gadi bu'ee almost close ta'e irratti jirra. Sana sun immoo miidhu more immigrantii miidha. Isa kan mee Daawit itti haa dabalu atis deebisuu dandeessa. Isma sila tokko Trumpiin mindaallee fudhachaa jiru isa jedhu suni sirrii miti maaliifi eeyyee 400 isaa garuu golfii isaatu gara miliyoona 190 baaseera. Golfii maxabachuudhaan waggaa 4 guutu. Biizinasii hoteelii gaafa namoonni dhufanii maaliman close illee violatii godhee kaampaanii kee irraa adda bahii at least pireezidaantummaa kee amma dhiftu gaafa jedhamu dideetu amma warra namoonni middle east faa maal faa dhufan gaafa dubbisanii 30 faa maal faa kaffalaniitu Trump taaworii dhaqanii jalqabatti ittimu. Hoteela kee deemeen ture baay'ee bareedaa jedhanii akkasitti influensii bitaa jirunnaan inni already miliyoonii argachaa jira. Kanaaf mindaa 400 isaaf maal godha? Pireezidaantummaatti fayyadamee jechuudha. So horii baay'ee meekii gochaa jira. Actually namoota baay'ee kan investigate gochaa kan jiran amma poolisii Ameerikaa amma kan inni geggeessaa jiru Trump taaworiin isaa eessa jira jettanii yoo gaafattanitu isinii gala Trumpiin maal gochaa akka jiru amma Turkii fa'aa wajjin, Rushaa wajjin, Indiyaa fi maayinni iddoo adda addaa kana yeroo ilaaltanii poolisiin isaa iddoo hoteelli isaa jiru iddoo influensii barbaadu akkaataa namoota sana yookaan geggeessota sana wajjin akka interaaktii godhu interestii Ameerikaan waan hin eegnedha. Garuu inni biizinasii isaa geggeessaa akka jiru gara already investigate godhamaa jira jechuudha. So kanaaf inni horiitti argachaa jira. Garuu in general gaafa haasofnu dhuguma Republican Party amma gara sanatti gaafa dhufnu Republican Party yeroo hundumaa gara sooressotaa gara warra already humna qaban jabeessuu humneessuu achumaan immoo warra white supremacist immoo keessaas jiru warra kanaaf ta'an malee dhuguma immigrantii warra ta'an yookaan warra gurraacha ta'anidhaa fi nun ta'u kanaafidha percentii 90 ol kan Republican Party rejecti kan goonu jechumaan barbaada. Kan irratti election godhuu barbaada. Okay. An kanin tokkoffaan warra racistii condemning goonee inni jedhamu soba. Maaliifi Kirisumti innumti gaafa dibeetii inni gaafate mataan isaa kana amma naa deebitanii ilaaltaniiti afaanii baasee naqa 2 naqa 3 irra deddeebi'ee gaafate yommus yes I condemn yes warra KKK afaanii baasee warra white supremacist afaanii baasee garuu beekaati irra deddeebi'ee magaafate why do you want to repeat it 100 times gaafuma sana immoo yommuu dibeetii iyyuu yes jechama ture garuu miidiyaan maqaa against isaa hojjetanii fi yeroo hundumaa negatiivii isaa fidu maleessaati isani dhugumaanii warra white supremacist fi warra KK indaggafu wedhee isaanii afaanuma baasee TV irratti isaaniin itti anan supporting godhinaa jedhee dubbate garuu nobody wants to believe that isa beekaa isa inni yes isumanni jedheti magnify godhanii agarsiisu. Yommuu waa'ee refugee moonnaa ta'e warri Trump kan inni jedhu achumatti gargaarraa instead of nama meeqatu du'a utuu Cubaadhaas dhufuu fedhanii nama meeqatu du'a utuu Brazil or Ecuador eessaa utuu deemanii kan hundumaarraa Trump kan inni gochaa jiru mangistii biyya sanaa wajjin hojjetee akkamittiin sin gargaaruu dandeenya jedhaniiti isa irratti hojjetu. Amma ammi kun deemaa dhufanii karaa irratti diddooni I rather karaa koo akka nyaadutti lafa jiranitti gargaara argatsamanii warri immoo biyya kana dhufuu barbaadan immoo waraqata achumatti piroosesii godhamee fi innaa dhufan wayi. Amma Ameerikaan mataa ishee nama meeqatu hoomlesii ta'ee jira already. Asis dhufanii hoomlesii ta'anii endaappii ta'urraa I think piroosesiin innaa jalqabamee karaarra bu'ee fi innaa dhufan biyya kana isaaniifis isaaniin isin gargaara Ameerikaa isin gargaara namni tokko immoo hojjetuuf. Kan biraa maammeeni gaaffii isa isheen na gaafatte waa'ee jajii. Okay. Waa'ee Barack Obama maaliif akka inni qodhaasaa dhiisee deeme I have no clue. Inni baay'ee balleesse sarratti.
Yommuu jiru guutee bahu turre ture. Amma immoo yommuu Trump immoo dhufe yaa gurraachi kwalifaayanii kan godhan jiru baay'een isaanii garuu ani amma naan kampaniin oonii nan godhate nama barbaaden qaxara malee isaatiin namni kan biraan akka inni qaxaramu waa'ee. Si gala Trump yommuu inni asiif achi ilaalee jaaji piikii godhu wanta isa paarisii isaa wajjin deemu qaxaree I think that's kan inni bileemii godhu isaa fi Barack Obama inni guutuu turre ture before he left. Inni naqa tokko garuu naqa baay'ee argite amma Trump mataan isaayyuu inni dama garuu iskiriptoo isaa fudhateeti naqa baay'ee kan inni isaanii godhee dabarsu wanta baay'ee wanta isaa danda'amu waan isaanii danda'amu amma danda'amutti dabarsuudha natti amanu ta'e. So David Tifufi. Yeah, sir. Sama waa'ee jajii irratti Obaamaa maaf dhiisee yoo jedhame deebiin isaa baay'ee salphaasa. Mitch McConnelltu Republican Party Senate isaatu controlii godha. Jajii isaati even Supreme Court illee ji'a 8 moo ji'a 9 dursee dideetu constitutionaliitu Obaamaa waan laameeti gochuutu danda'u. It was one of the most racist moves. Gurraachi prezidaantii akkamitti kana naameeti godhama jechuudha malee waan biraan jiru. Ji'a 9 dursee kan seeneetii cuufee kan taa'e Republikaanota. Isuma sila jedheedha isa mana gubaniitu kuno gubachaa jira maaf hin dhaamsisan isa jedhanidha. Republikaan yeroo hundumaa kana godhu gubaniitu gara Demokiraatatti ilaalu. Kanaafidha kan jajiin gara 90 oltu banaa kan ifame kanumaaf Republikaanota didee jechuudha seneetii keessaa. Isa lammaffaa immoo maal ture warra immigireeshinii ammas gara sanatti gaafa ilaallu. Again, Trumpin kan addana kan godhu warra Republikaanota warra Republikaanota biraan reesistii yoo ta'anis smart reesistiidha. Waan hojjetanii hin himani. Waan gaarii alatti dubbataniitu waan barbaadan immoo jala kan Trump immoo kan inni rakkate waanuma yaadu inuma dubbata. Kanaafi inni kan immigraantiin barbaanne karaarraa akka hin dhumne yookaan gaddeef miti. Gaafuma dhufu reepistiidha hin barbaannu. Biyyi kun guuteera. Warra adiitu hojii dhabaa jira. Kanaaf immigraantiin nu ga'aa jedhee already dubbateera waan ta'eef sababa biraa barbaaduun barbaachisu yookaan itti gaddeef yaaddeef miti. Inuma hin barbaadu. Kun immoo akka silan jedhee advaayizarii isaatu baay'ee beekamaadha. Yeroo dheeraadhaaf Steve Bannonii fi Stephen Millerin yeroo dheeraadhaaf yaalanii amma carraa argataniitu administreeshinii keessatti ta'anii hojii kana baay'ee hojjechaa kan jiran isaanii waan ta'eef dhoosaan miti jechuukooti. Kun namoo immigraantii gargaaruufis miti, yaadeefis miti, achitti piroosii akka godhamu miti. Biyyuma kana akka dhufnee fi gochuudhaaf inuma dubbateera kaanisuma waan jedhee dubbachaa jira. Yaa garuu immoo yommuu teessee yaaddu amma warra biyya kana immigraantii warra Ispaanishii fi akkasumas immoo warra gurraachaa fi erga boordariin cufameeti kana reasoniin unemploymentiin warra Ispaanishii biyya kanaa fi gurraachonni kan inni lowerii ta'ee fi because of boordarii maqaa cufamee fi warri immigraantiin warri kaan maqaan fudhannee fi amma hojiin oopinii maqaa ta'ee fi warri biyya kana keessa hojii dhabanii rakkachaa turanii hojii argachuu danda'an. That's the only reason. No, miti. Yeah. Amma naannaatte gurraachonni biyya kanaa kan isaan hojii dhabanii rakkachaa turanii most of it warra illegaalii warra ta'aniitu fudhatamu erga boordariin cufame garuu amma warra hojii naan qabaanne warra hojiitti deddeebi'edha. That's why gadi bu'e unemploymentiin gadi inni bu'e. No, implementing kan gadi bu'e economy masaatu guddate. Egaa depressionii 2000 keessa egaa baane gaafa sana implementing gadi kan bu'e. Isa booddee ol kaama jira waggaa 8 amma Trumpitu yeroo baay'ee economic claim godha miti. Garaafii isaa argitanii garuu there is no difference. Akkasumatti 2008 kaasee extrapolate waggoottan gara 2020 akkasumatti dhufe. Unemployment gadi kan bu'e economy matu guddate tokko. Lammaffaa immoo amma again waa'ee warra farmeroota warra California Southern State yoo gaafattanii
even nyaata baay'eetu tortoree lafarratti nama sassaabuu dhabanii maaliif immigiraantii gara especially naannoo Mexico warra dhufan kan hojjetanii hojii warra Ameerikaa hojjechuun barbaannedha. Malee dorgomanii warra biyya kana warra baratan yookaan warra adiif gurraacha wajjin kompiitii godhanii iddoo fudhatu miti. Even tech industry amma yoo argitan Google ifaa Facebook ifaa amma sila for example demokraatota jettetta isaan demokraatii ta'an ta'ini policy demokraasiin kaampaanii warra gargaaran jaama warra tech industry kana yeroo baay'ee India fi China irraa dhufu warra programmers software programmers baay'een achirra waan dhufanii fi waan hojii Ameerikaanonni waan hojjechuu hin dandeenye faatu ammallee hojii banaa jira. Ameerikaa yeroo hundumaa hojiin guutuudha. Ikoonomiin guddaa taanaan hojiin guutuudha. Kan explain godhu waan tokko duwwaadha hin barbaadani. Kanumaaf. Tole sagantaa keenya gara dhumaatti osoo fixiin dura gaaffii tokko dhiyeessuu barbaanna lamaan keessaniifuu laloo fi taliileen isitti fufu. Egaa inni kaan amma inni guddaan biyya kana keessatti COVID. Nama hedduu kumaatama lakkaa'amuun lubbuunsaa darbeera. Ammas immoo steetuma nu keessa jirru kana keessatti illee hedduu guddataa jira. Akkuma ati beektu immoo actioniin dafee hin fudhannee Trump waan kana salphisee ilaalaa ture jalqaba. Even guidelines CDC'n baasee sanalleen follow gochuu didee amma maaskii sanalleen uffachuu diduu irratti ammuma inni dhiyoo kana ofiisaa dhukkubsatee wanni ta'utti jechuudha. Kana mee ati akka nama deeggaraa Riippablikaanii tokkotti saayinsitti namanu namichi yeroo baay'ee waan inni jedhurra global warming dabalatee isas achumaanuu deebisuu dandeessa. Waan addunyaa kanarratti jijjiiramni hedduu ijaan argaa jirru dhufaa jirudha. Garuu saayinsii kana gaafa inni diinaa godhu argita. Dhukkubni kun immoo amma baay'ee bal'ateera. Akkaataa inni itti handle godhee kana akkatti maaneejii godhee kana akka deeggaraa Riippablikaanii tokkotti yookaan deeggartuu Trump tokkotti akkamitti ilaalta atiyyuu maaskii uffachuun kuni of eeguun kuni dhukkubni kun immoo jabaa ta'uusaa atuu itti amantaa sana nuu deebistaa the same gaaffii kana Daawit siifis gaaffiuma wal fakkaatudha eebbiseetti aansitee atis nuu deebistaa achi booddee immoo follow up taliilee filalistuun isin gaafatu. Oh gosh, wrong question for me. Okay, ani maaskii kana maqaa isaan irratti kaadhaadhameef malee isaati karaa koo itti namanu maaliif fedhiina gaafadhu. Maaskii yommuu kaattu afaan keessin cuftaa, funyaan keessin cuftaa, biriizii yommuu gootu kaarboon monoksaayiidii gadi baaftaa, deebitee immoo ofii keetti of deebista, okay? So, kanaaf laangaa kee keessa guuttaa jechuudha. Laangii kee keessa isa guuttaa jechuudha. Deebistee masama gadi baastee ofitti deebiste itti namanu. Garuu warri immoo akkasumas immoo warri dhukkubsatan immoo jiru yommuu kaa'atanii innaa so COVIDiin namatti hin darbu for sure. Garuu immoo yommuu sitti darbu amma kan isaan jedhanii dhaqiitii mana kee 7 taa'ee jedhamtamanii innaa nama tokko wajjin exposed taateetti ta'e. So guyyaa 15ffaa irratti yommuu baatee deemtu what's a guarantee? Dhattee kan adda biraa kan hin qaban. Indaganaa deebitee mana keetti deebitee 7 teessa immoo kanaaf protectioniidhaa fi maaskii sana uffachuun uummata hedduu lubbuu seevii gochuu danda'amaadha. Amma CDC'n kan baay'ee jiru. Isa duwwaa garuu immoo indaganaa immoo WHO'n immoo mataan isaanii maybe numti mataan isaanii protectii gochuu hin danda'u taa'e. Okay. So amma kanitti ilaaltee kan gargar baasnee ilaaluu dandeenyu tokkoffaan yommuu raayitiin jiraatu yommuu gatheringiin jiraatu fa'amma inni kaan hin kaataa inni kaan hin kaatu. Inni kaan hin qabamaa inni kaan hin qabamu akkuma fluutu. Okay? Fluu irrattis akkasuma yommuu fluu ani tokkoffaa itti naman use everything shut down isa godhamee manatti nama gashan. Yommuu fluuni almost what 200,000 diddomni a year fluu marraan kan ka'e nobody closed the door nama manatti galaa ta'an jedhamu. Garuu akkasuma amma immoo maaskiin kunis yommuu nama tokko bira dhaqee yommuu ni taa'u 6 feet apart jedhama. Okay? 6 feet apart. Then
utuma hin beekin innaati gadi baatee tokkorraa si qabuu hin danda'a. Utuma hin beekin iyyuuti. Symptomii isaan qabdu taana you can go namatti dabarsuu hin dandeessa malee. Garuu at the same time manatti galiitii torban lama taa'ee dhamtu utuu quarantine ta'eeti. Akkuma jedhee guyyaa 13ffaa guyyaa 16ffaa irratti yommuu what's the guarantee? You're not going to have it again. Well, akkatti mootummaan kun handle godhaa jiru itti amantamu itti namantu. Akka inni Because baay'ee harkaa ba'eera amma haala ilaalaa jirru kanatti isaaniyyuu admit godhaa jiru harkaa ba'eera. Baay'ee dhumaa jira biyyi guddaan teknooloojiidhaan addunyaa irratti beekamtu kana handle gochuu hin dandeenye. Laris ittiin fakkaatu for Trump administrationii kanaaf. No, I think it's tokkoffaan nobody knows, okay? Abaluun akkuma iyyuu doktoronni admitii goggoodhu baay'een isaanii namni tokko sombaan du'eennaanis COVID, heart attackiidhaan du'eennaan COVID, muknaan isaa COVIDidhaatu dhukkubsatee laastii mana hakimichaa galee so COVIDidhaan. So qotoriin isaanii amma kuma meeqatu du'eedhamu it could be that too. Nobody knows exactly who died from COVID irraa duwwaanaan kan ka'e eentu du'ee fi hinduun isaan beekamu. Kanaaf yommuu akka kan inni itti yaadu eenyu warri Demokiraatii mataan isaanii jalqaba iyyuu itti kolfaa turan yommuu inni dhadhaabe hunduma isaa garuu deebisanii itti garagashanii oh you didn't control it. Chaayinaadhaa jalqaba irratti biyya kan akka hin dhufne achii dhufee kan balbala cufsiisee Trump garuu immoo kan kompleenii godhu Biden. Actually utuun hin fixin waa'ee Biden racistii Trump mean racistiin actually Bidenidha. Okay? I was going to talk about that, but okay, go ahead. Why do you believe that? Why do you believe he is Biden? Malifin. I mean, seerani daddabarse hundumaa inna okay amma gaa warra gurraacha taatan yommuu fudhatanii fo'aftanii for sure you're black. If you're not going to vote for me, know that you're not black. So do you believe that? Lammaffaa moo yommuu moo like in 70s or 80 keessa fa yommuu segregation in jiru ijoollee warra gurraachaaf dhaqanii mana warra adiitti abaranii autobisiidhaan deemanii dhaqanii abaran yommuu jedhamutti maal jedhe oh no I don't want my kids to be with jungle. What? You know? Ethnic city, ethnic jungle wajjin akka isaan ta'an hin barbaadu. Amma innaa deebamee ilaalame wanta inni godhu hundumti isaa he's more racist than Trump. Isa baramuutu irra jira actually. Tokkommoo Trump before he became president gurraachotaa wajjin gwaddeenyoota ture. Hundumti isaanii gurraachotaa wajjin nyaataa gurraachotaa wajjin dhugaa maal godha gwaddeenyootuma isaa turan all of a sudden president yommuu inni ta'utti ka'u actually NWC warri gurraacha maal namni maqaan isaa isaan mana isaanii shillimaata kennaniiru beektu mini gurraachaaf waan baay'ee gooteedhanii yaa gurraachaaf baay'ee gooteedhanii shallamaniiruun garuu as soon as he became a president guess what itti galagalee hundumtu sorry topic That's okay. David kanarratti nu deebise booddee maybe fact check ifaa qabaannata. I think one lama dhumarratti kaasee nan dubbadha waa'ee Trump. Amma no shee kan nama rakkisu like Trump is like basically the ultimate summation of the worst part of the Republican Party. Waan ta'eef yeroo hundumaa Trump fi Republican walitti fidanii haasawwan nama rakkisa. Maaliif even ammallee Republican Party keessa baay'eetu gadhisee lammaffaa Republican voting godhu jedhanii kan ba'an jiranii baay'eedha. Amma Lincoln Project kan jedhamu dhageessan yoo jiraatu yoo ta'e top Republican strategies umurii isaanii guutuu warra Republican warra filachaa warra geggeessaa turantu dhisanii amma Joe Biden endorsii gochaa jiru. So xinnoo ishee kana clarify gochuus gaariidha. Trump is like the worst part of the Republican Party, including the John McCain family. Oh yeah, the whole people are just against them now. Tokko isaa Of course. Trumpini utuu prezidaantii hin ta'ini
duruma kaasee kasasameera colored people jedhee taagii godhee apartmentoota isaa akka gurraachonni akka hin kireeffanneetu taagii godhee kasasamee faa settlii godheera. This is the 90s. 2000 keessaa newspaperii the Park 5 kan warra jedhaman dogoggoraan charge godhamanii advertisement New York Times irraa kaffaleetu haa ajjeefamu death penalty irraa geggeeffamu jedhamee nama adii kana gurraachota irra geggeessaa turedha. Eegallee soba ta'uusaa eega mirkanaa'ee booddeellee ifaman gaafadhu hin dhiisus nama jedheedha jira. So history qaba amma duwwaa miti kan gurraachota wajjin racist mentality kan qabaachaa ture jira. Inni lammaffaa immoo gaafa gara covidii gaafa dhufnu dhuguma jalqaba Trumpiin hin beeka. Covidiin dangerous ta'uusaa maaliifi audio kan Bob Woodward natti fakkaata hin gadda matsaafa barreessee ture. Officially recordii godhee ture. Trumpini yaa January keessatti immoo February keessatti yaa covidiin sun baay'ee hamaadha. Akka filullee miti baay'ee wanti kun si qabnaan ilma sokkite jedhee already officially dubbachaa ture. So filuu caalaa hamaa akka ta'e I think si'a shammoo harka 5 ol akka ta'e hin beekaa garuu immoo Trumpin yeroo hundumaa waa'ee electionii, waa'ee taayitaa fi waa'ee horii waan ta'eef inni jalqaba maal jedhee yoo lakkoofsi kun ol ka'eeraa jennee dubbanne anaaf re-election koof gaarii miti jedhee kana already attackii gochuudhaan jalqabee jechuudha. Kanaafidha yeroo baay'ee warra namoota isa deeggaranii akka feekii ta'ee yookaan sirrii akka hin taane maaskii akka hin barbaachifne baay'ee hojii meeqa guutuu oofamaa waan jiruufi akkasitti hubatamaa jechuudha. Malee Trumpin hamaa ta'uusaa beekaa already dubbateera recording akkuma sila jedheera. Trumpin waan yaadu yeroo hundumaa inuma dubbataa yookaan tweetii godha. Kanaaf assumption illee gochuun barbaachisuun jedha. Garuu dhuguma haasa'uudhaa fi just to clarify maaskiin dhuguma barbaachisaadha. Lakkoofsa gadi buusaa. Imagine godha amma kana shutdownii godhe amma kana biizinasiin cufamee hundumtuu maaskii godhamee mana taa'ee still nama 200,000 oltu ajjeese miti amma fuluunii amma kanatti waggaatti ajjeesaa jennaa garuu ikonomii shutdownii goonee hin beeknu. Garuu ikonomii shutdownii goonee ji'a 8 keessaa 250,000tu already du'eera. Isa immoo covidii miti waan biraatu ajjeesisa jedhamu loo keessaa waan tokko jira. Namni of ajjeesuu barbaade amma fooqirraa yoo of darbate lassee levelii 10 irratti yeroo of darbatu namni tokko immoo levelii 5 irra taa'ee yoo shugguxaan tokko yoo ajjeese lafa rukutee akka hin miidhamneef jedhee qilleensuma irratti utuma kufaa jiru yoo qawweedhaan yoo tokko ajjeese mardarii jedhamee mana hidhaa gala. Imagine godha of ajjeesuudhaaf qilleensa irratti utuma kufaa jiru yoo ajjeefte kan lakkaa'amu situ ajjeese malee of ajjeese hin jedhamu. Akkuma kana covidiin namni heart disease haa ta'uu diabetes haa ta'uu waan barbaade yoo qabaate garuu maybe namni kun kaansarii illee qabaate waggaa 2 qabaa haa ta'u jiraachuudhaaf garuu covidiin amma dhufee lakkaa'amu covidiitu ajjeese nama biraatu ajjeese yookaan already jarri kun garuma du'aatti deemaa jiru kanaafi covidiitti sababa godhatu jechuun sirrii miti maaliif eenyu nu keessaa namni tokko dhabnaani isaan wajjin ji'a tokko wajjin ta'uudhaaf horii meeqan baafnu amma kanadha kan umurii nama ajjeese jechuudha. Kanaafi dhuguma covidii matu gara 250 ajjeeseera. Maaskiin uffachuun barbaachisaadha. Even amma waa'ee carbon dioxide biriizii gochuu dadhabuusa jedhusi akka sirriitti hubatamaan jiru maaliifi warra dooktarii fi narsiinii amma sarjinii sa'a 9 guutuu dhaabatanii sarjarii godhu miti maaskii indaa'um inni sun N95dha. Kan biriizillee gochuu nama dadhabsu jechuudha. Kanaaf akkasitti hubachuun gaarii natti hin fakkaatu namootas taafis kiliirii gochuu barbaachisaadha. Isaanii isarratti doktoroonni kan isaan kaatanii fi biriizii gochuudhaaf miti akka triplatiin isaan irratti hin cumne naagal jechuun koo isaan keessatti galee infekshinii akka hin arganne irratti waan naasaa malee kan jedhu kaarboon monooksayidii biriizii ofitti godhanii dhukkubsachuu jechuu clarify gochuun barbaade maaskii godhuun nama dhukkubsu
nama biraa protecti godha. Waan baay'ee diziiziin kuni 100% yoo hin taane illee amma tokko persentii 50 illee yoo gadi buuse nama meeqa oolchaa jechuudha. Kanaafi garuu more still hojjechaa jiru. That's the problem. Hojjechaa jira. Inni kan hojjechaa naa jiraate mana namni hin duutu reka. Utuu hojjechaa jiraate kan hojjetu amma namni simmoo hin qabamu ture. Si gala warri amma teestii godhanii positive inni mashinii meeqatu hojjetu iyyuu. Positive is it really positive or negative positive? In beekamu iyyuu inni mataan isaa iyyuu. It's not even innumti ittiin teestii godhan mataan isaa iyyuu it's not even correct. Inni sirriitti hin hojjenne iyyuu jiru. Kanaafi mileenii ta'ee namni minaamin hin beekamu inni mataan isaa iyyuu. Kooziin abaluun tokko ittiin du'u iyyuu mataan isaa hin beekamu. Isa amma clarify gochuu kan barbaachisu maaliifi like 100% waan jedhamu hin jiru. Even flu shaatii amma isa waggaatti fudhannuun kuni waggaa tokko keessatti persentii 50 duwwaa hojjeta kaan immoo 70-80 hojjeta 100% waan jedhamu hin jiru. Garummoo ololli kun akka geggeeffamu kan godhee informationiin kun akka sirriin taane amma Dr. Fauci nama waggaa 30 director of CDC tu akka maqaasaa balleessan fa'a propaganda hundumtu kan geggeeffamaa jiru maayinni Trump gaafa jalqaba miscalculate godheera. Dhukkubni kun biyya kanatti yoo guddate yoo jira yoo jedhame re-electioniin koo baay'ee miidhaa jedhan. So kanaaf warra isaa naannoo isaa hojjetan warra propaganda geggeessantu karaa hundumaadhaan maaskii miti yookaan keesiin kan guddachaa jiru soba rizaaltiidhaan amma waan haala meeqaadhaan maaskiin hojjetu kanaaf guddachaa jira keesiin jedhanii namoota konfiizi gochaa jiru malee. So waa'ee COVIDiin kuni dhuguma uummata keenyaa fi maaliif informationii dogoggora baay'eetu rabsamaa jira waan ta'eef inni kun immoo kan ta'aa jiru dhuguma namootaaf yaadamee otoo hin ta'in propaganda matu geggeeffamaa jira for political reasons. I'm not saying that's what you're doing here, but kanaan jalqabee jechumaaf gaafuma dubbiin kun dhufee Trump team wal ga'eetu wanti kun electionii keenyaa fi haamaadha jedhameetu propaganda akkas jalqabame sirrii akka hin taane lakkoofsa isaa dogoggora akka ta'e maaskiin akka hin hojjenne Fauciin fa'aa warra George Soros yookaan Demokiraatii fa'aa hojjedha waan baay'eetu kana kan geggeeffamaa jiru political reasoniidhaaf waan ta'eef namni keenya immoo kana keessatti kufee akka of hin miidhamnee fi dhuguma of eeggachuu qabna maaliif lola nama biraa keessatti gallee yookaan maatii keenya akka hin miine dhuguma maaskiin barbaachisaadha 100% yoo hin taane illee baay'ee nama gargaara. Lakkoofsi kun immoo kan gadi bu'aan jire maaliif amma shanan keenya keessatti amma namni afur uffatee namni tokko hin uffanne useless maaliif maaskii kan uffannu ofii keenya protectii gochuuf hin ta'in nama biraa protectii gochuudha. Garuu hundumtu maaskii uffate immoo 100% protectii wal goonaa jechuudha. Garuu nu keessaa nama tokko nama lama yoo maaskiin godhanne garuu kun hundumtu useless ta'a jechuudha. Kanaafidha namoonni dhukkubniif kan baay'ee ol ka'aa jiru deemaa waan jiru waan ta'eef kanarraa of eeggannee ofii keenyas maatii keenyas eeguun baay'ee gaariidhaan jedha. Malee propaganda jalaa kan kufne dhuguma warra Dimokiraatii wanti kun gaafa jalqabee homaa miti amma Nancy Pelosiin China Town deemtee rakkoon hin jiru maal jechaa turte even New York keessaa rakkoon jechaa turanii garuu Demokiraatii fi Republikaan amma yeroo 2020 fi dhiyoo kana jechaan jira. Kan adda godhumaa inni Demokiraatiin wanti tokko yeroo barani hin fudhatu. Dogoggorraa jechuudhaaf hin sodaatanii. Yoo dogoggoranii dogoggorreerraa jedhanii wanni isaanii geddaratu. Republikaaniin garuu usually especially warra politician keessaa kan rakkoo baay'eetti ta'e al tokko dogoggorraan inuma du'u malee dogoggoraan dubbadhee yookaan kun sirriidha jechuudhaaf baay'ee rakkatu. Kanaaf Demokiraatiin gaafa jalqabanii dhuguma homaa miti jechaa turanii gaafa immoo saayintistii dhufanii dooktaroota dhufanii gaafa hubachiisan immoo okay amma dhaabaa jedhee New York amma shutdownii godhutti ga'ee jechuudha. Kanaaf adda addummaa taappikii kanaan jalqabne kanaafidhaallee gara Demokiraatittis kan xinnoo kan pushina godhu yeroo baay'ee haala hubatanii dubbisanii of qajeelchuudhaa fi of improve gochuudhaa fi gara duubatti hin deebi'anii kanuma jechuudha.
Ani immoo kan inni Baay'ee galatooma. Sagantaa keenya gara dhumaatti fidaa jirra. Gaaffii qabu sii fi amma David lachuu keessaniif gaaffii xiqqoon qaba. Amma yoo Joe Biden mo'ee geeddarumsa guddaan fida jettee yaaddaa David eebbiseef immoo gaaffiin koo Trump yoo mo'amee White House gadhiisee hin deemuu jechaa jira. Waa'ee isaa irratti yoo waan jettu qabaatte ati immoo isatti nuuf. David jalqaba yaa waa'ee Joe Biden yoo amma yoo mo'ee geeddarumsa akkamiin jettee yaadda? Ani yoo Bideniin filame waan baay'ee waan guddaa geeddaramsa fidaa jedhee ammas analyze gochuu hin danda'u maaliifi adeemsi ji'a lama kana keessatti maaltu akka deemutu determinii godhaa jechuudha. Akkuma ati jette amma hin qoosnaa malee dhuguma Tiraampiin isaaf humna gadhiisuun kun akkuma du'aati. Maaliifi waan baay'eetu isa eeggachaa jira. Ani ituu isa ta'ee dhugaan sin jedha I don't know what I will do. Maaliifi gaafa inni bu'u waan inni kiraayimii hojjetee hundumtuu ammatti qophaa'ee gaafata. Every attorney in the United States isa eeggachaa jira. Pirezidaantiin indaayitii waan gochuu hin danda'amnee fi eeggachaa yeroo waan ta'eef. Waan baay'eetu isa eeggachaa jira waan ta'eef inni bu'uu jechuun akkuma du'aati. Kanaaf biyya kana gubee yoo deeme illee isaaf badaa waan of oolchaa malee badaa hin miidhamu. Kanaaf akkaataa inni bu'uutu maatarii godhaa jechuudha. Biyya kana keessa keessa gashee yoo gadi bu'e Baayidenii waggaa 4 keessa akkuma Obaamaan rakkachaa ba'e jechuudha. Bushitu biyya daaraa godhee bu'ee isa booddee Obaamaan waggaa 4 guutuu kiliinii gochuu rakkachaa ba'e. Akkuma kana godhee yoo bu'e ammas Baayidenis waan baay'ee hojjechuu dadhabuu hin danda'a. Yoo waa tokkoon goonee garuu xinnoo mashee tempereecharii qabbaneessaa innimtu waan guddaadhaan jedha. Kanaafillee even warra Republikaan taatanii especially nan argaa tokko Oromoota keessallee gara Tiraampitti especially haala biyya keenyaa wajjin ilaalchisellee wal qabsisanii gara Tirampii geeddaruutti kan deemaa jiran nan argaa. Garuu biyyuma lafaaf jennee Ameerikaa duwwaa miti biyya lafaadhaaf jennee nama xinnoo ishee sammuu qabu nama yaaduu danda'u nama poolitiksii maal akka ta'e firaaf alagaanii fi diina maal akka ta'e nama hubachuu danda'u xinnoo ishee Ameerikaa waggaa 4 fuun geggeessellee biyya lafaafillee nagaa fidaa malee Tirampitti deebinaan waggaa 4 fi Ameerikaan dhukkubfannaan biyya lafaa hundumaatu dhukkubfata waan ta'eef kana ilaallee Baayiden geggeessee wayyaan jedha. Tokkotu maal jedhee gara primary keessatti ishee tokkotu dhuftee are you ready for revolution jettee gaafatteni Biden Bernie Sanders primary keessatti maal jettee isheen tokko actually I'm very tired I just want peace jette. Kana jechuun waggaa 4 keessa Biden utuu waan tokkotu godhini xinnoo ishee tempereecharii gadi buusee namni gara sammuu isaatti pirezidaantii maal akka fakkaatu poolitiksii maal akka fakkaatu nagaan maal akka fakkaatu yoo argisiise illee innumtu ga'aadhaan jedha. Malee waan baay'ee geggeeddaruus hin barbaachisu. Kanaaf warra Tirampii warra Ripablikaan taatanii nagaama biyya lafaadha hundumaadhaaf jettanii namicha kana nutti deebisuu dhaabattanii kanumaan gaafadha. Thank you. Okay. Ani immoo kan hin jechuu barbaadu actually erga Trump mo'ameeti biyyi lafaa peacefully ta'aa dhufe. Yommuu Barack Obama biyya meeqatu Ameerikaa loluufis yookiin immoo loluuf ture. Amma garuu Israa'elii fi Emirates olitti araaramanii olii wajjin akka hojjetan godhame. North Koreaan nu rukutuuf kan tattaafachaa jiru amma sagalee isaanii hin dhageenyu. Iraaniin sagalee isaanii hin dhageenyu. Chaayinaan actually beekama goote COVIDiin maqaa Trump hojii isaanii as deddeebisuutti irraa ka'eef. Yommuu immoo waa'ee biyya kanatti immoo peacefully naasofne yommuu amma looting BLM fi Antifaan yommuu isaanii city of Minneapolis guggubanii every city nama yommuu inni guggubachaa jirutti ta'anii
condemning Lincoln for a long time. Yom akka ni crime ta'e utuu beekanii utuma video agarsiisu they didn't say anything. Inni mataan isaayyuu peacefully akkamittiin taa'ama. Utuu manni kee gubachaa jiru peacefully dhufuu hin danda'u. Kun hundumti isaa gadi qabamuu turre ture. Itti warra mana gubuunii hin gubinaa jedhamee karaa lachuuyyuu dubbatamuu turre ture. Ammas taanaan wanti hundumtuu kan deemaa jiru wanta Trump dubbatu hunduma isaa twistii godhu. Amma yeroo xinnoomaa fi CNN fi MSNBC dhaggeeffatame wantumti nagaa haasaamu hin jiru. In my opinion. Yommuu waa'ee gurraachaa agarsiisanii beekaa isa garagaree agarsiisu. Yommuu warra adii agarsiisanii isa gurraachaa. Yommuu gurraachi adii ajjeesu hin agarsiisan kabariyyuun godhan. Garuu yommuu adiin immoo gurraacha ajjeesu takkaan agarsiisanii waa'ee isaa dubbachaa oolu. Kun immoo beekaa warra gurraachaa fi adiin akka isaan hojjetan. Kun immoo miidiyaa warra dimokiraatikii duukaa bu'aniidha. Tokko immoo maaliif akkani Rippaabilikaanii fudhadhu immoo gurraachi biyya kanatti for 40 years irratti more than 40 million to aborted ta'e. Kun immoo kan inni raanii godhu fandii taaksii keenya irraa citamuuniti parenthood isaaniif horiin kennamu. Kun immoo gurraachonni akka isaan du'anii only 13% akka isaan hafan godhe. Gurraachinni akka inni guddanne godhan. Kun immoo yeroo hundumaa warri Rippaabilikaanii diifandii goona isaan jedhanii warri Dimokiraatiin immoo yeroo hundumaa horii kennuufii barbaadu. Maaliif jala akka Dimokiraatik paartiin reesistiin iyyuu hin jiru. Jala gurraacha jeesaa gurraacha mana hidhaatti dhaqaa rifoormii kan godhe eenyam Trump. Barack Obamaan ture he didn't do it. Kan immoo akka prison reformiin ta'e akka gurraachonni mana hidhaa keessatti hin banneefi isatu kuma meeqatu hiikamaa jirama. First of all, maqaa manni reformii godheef. Manni gurraachaa mana barumsaa warra University of Black University isaan every year dhaqanii fandii gaafatu. Congressootaan fandii ammanaa nuu kenna approval gochuu turre jira. Maaliif waggaan deebistu as deebitanii dhuftu jedheennaani yeroo hundumaa maal akka goon hundumaatti nurra jira. No, waan xuruu gootu waan bayeessoo jechaa jirtu waggaa 10 fi akka yoo asin dhufnedhe farrame takkaa history keessatti hin taane kun. Yeroo hundumaa racistii dhadhanii waan garuu still hundumaa caalaa kan gurraachaaf hojjechaa jiru Trump. Hundumaa caalaa Barack Obamaan dhufee he didn't do gurraachaaf wanta inni godhe iyyuu hin jiru. Garuu kan inni godhe warra LGBT fi warra adda biraafiti waan godhe sokkeen. Malee gurraachotaa fi he didn't do it. Kana karaa koo maaliifin Rippaabilikaanii fudhadhe akkuma jedhe vaalii gurraachaa kan gadi buutan warra Dimokiraatii kan immoo yeroo hundumaa waan ta'u biyya kanaaf Ameerikaadhaaf keessumaa guddina kan barbaadanii warra Rippaabilikaanii. Amma mana tamaarii keessa mataan isaatti ijoollee kan barsiisaa jiranii ijoolleen baay'een isaanii history Ameerikaa iyyuu hin beekan. Hopefully Trump amma mo'ee history waa'ee Ameerikaa waa'ee biyya ijoolleen keenya biyya keessatti guddattu history Ameerikaa keessa deebisanii barsiisuu instead of socialist, Marxist, all that kind of stuff. Baranii baandiraa dhaqanii warri guggubanii I don't believe on that kind of stuff. That's why I chose Trump. Inna hopefully warri amma ammaatti fo'anii jiranii Trumpiidhaaf fooyyeen abdii giraadha. Gaaffii talileensi gaafattee hin deebisne akkuma gootee jechuudha waan tokko gaafatamsa waan bira. Waan yaadachiisna. Hin gadhiisu jedhaa jira kana akkamitti ilaalta? Seenaa dimokiraasii isa dura waa jedhu garuu namni mo'amnaani gadhiisuma seeraan wal harkaa fuudhu inni garuu akkaataatti deemaa jiru kana nama sodaachisa sana si gaafattee talileen tarii inni Daawit waa jechuus yoo barbaadde itti dabalte. Isa dura isumaan waan dhuftuu fi isaan jedhametti xinnoo ishee fact checkii gochuu barbaadeetanii waama qabxii tokko isa dubbatame irratti tokko waa'ee history Ameerikaa kan jedhamu
History Amerikaa keessa pireezidaantii Pledge of Allegiance kan hin beekne Trump maduwaadha. Akkuma isaan beeku. Warri Democrats yommuu waan akka isaan gaadii seenu keessa hambisan beektamni. It doesn't matter. Actually gaadii keessa hambisa warri Democrats. Wanuma jokoo argeedhaan. Daawwitaa deebisuuti waan kana. Wanuma jokootiin argeedhaan gaafa inni achi dhaabatee gaafa jecha isaa dhabee gaafa wanni rakkatu. Even harka isaallee asirratti godhiin gaafa jedhu haadha manaa isaatu harka rukuteetu asitti deebiftee kanaaf wanuma viidiyoodhaan arginudha jechuumaaf. Inni lammaffaa isa maayinni warra waa'ee Ripablikaanota ilaalchisee waa'ee abortionii yoo kaaftee turte xinnoo isheetti riyaalitiin isaa amma bara Demokiraatiitu abortionii gadi bu'a. Kun immoo daataa warra kana qoratantu warra kan agarsiisanidha. Bara Demokiraatiitu gadi bu'a. Maaliifi very simple mystery biraan qabu. Bara Demokiraatiitu gargaarsa baay'een kennama maaliifi namoonni dubartoonni biyya kana baay'ee karaa sana maaf deemu rakkoon jira deekeriin waa'ee deekerii waa'ee gargaarsa waa'ee horii dhabuutu waan rakkisuu fi unplanned pregnancy gaafa ta'u filmaataa waan hin qabnee fi gara sanatti deemu. Yeroo hundumaa administration Demokiraatii keessatti immoo waa'ee child and women support the weak infant women infant and children yeroo baay'ee achitti gadhifamaa food stampiin jira contraceptioniin promotii godhamaa hin barsiisu. So administrationii Demokiraatii keessa gaafa dhufumamuutu economies immoo fooyya'aa deema. So isa wajjin deemaa malee Demokiraatii yeroo hundumaa warra evangelikaal adii warra evangelikaal qabachuudhaa fi waa'ee abortion yeroo hundumaa kana isaanii malee bara isaaniitu ol ka'a gara Demokiraatiitti immoo gadi bu'a. Amma Bush and Obama had the lowest abortion rate jechuudha. This is data factidha kuni. Garuu itti qabatanii waan baay'ee geggeessu. Jira Obamaan gurraachaaf maal waan godhee hin jiru jedhama. Sirellee mention gochuufan ture. In the history of American presidents, kan prisonii isa jalqabaadhaaf dhaqee as a president kan visitii godhee Obamaadha. Imagine godha. In the history of the US presidency, prisonii dhaqee prison reform jedhee isa cocaine crack versus powder isa jedhu geeddarsisee namoota 38,000 pardonii godhee kan amma Trump isa saayinii godhee bara Obama isa Republican fi Democratic walitti fidanii poolisii meeqaa geggeessanii study godhanii kan proposaalii sanadha kan Trumpiif farramee jechuudha. Carraama argatee isa biratti dhufee of course Kim Kardashian annee itti bilbilaan immoo kan nama gadhiises jira. Geemii akkasiin taphatama TVdhaa fi warra HBCU amma isa jette kolleejii isa dhufanii horii gaafatanii engadda namichi tokkotu mention gochaa ture. Horii kennetu maal godhe amma engadda poolisii maal baasa? Schoolonni waa'ee race, waa'ee slavery, waa'ee systemic racism yoo barsiistuu ta'e federal fundingii nan dhowwaa jedhee immoo poolisii baase. Imagine godhe. Horii kennetu gurraacha school immoodha kan number 1 waa'ee systemic racism barsiisu. Kaameraadhaaf hin ta'a horii kenneera. Poolisiidhaan immoo naanna'ee immoo hin cufe. Yoo kana barsiistuu ta'e immoo horii keessi hin laadhu. Kanaafi Trumpiin yeroo hundumaa waa'ee geemii akkasii waa'ee kaameraadhaan waa'ee fakkeenyaadhaan taphachuudhaan malee dhuguma yaadee yookaan gurraachotaaf dhimmee miti. Obaamaan immoo mul'ataan kan nama agarsiisedha. Waa'ee meeshaalee yaadattoo ta'e waa'ee daayit jettee waa'ee nyaata gaarii ijoolleedhaaf kennuun. Number 1 impact kan godhe obesity kan rakkachaa jiru gurraachotaaf biyya kana White House fiddee kaalejii giraajuweetii gochuu qabdu jettee piroogiraamii geggeessaa kan jirtu haala adda addaan kan hojjechaa dhuguma hojjechaa kan ture Obama fa'aadha. Trumpiin garuu kaameraa waan jaallattuu fi dafee waan akkasii godhaa jechuumaa fi kana fact check gochuun barbaade kanuma. Go ahead. Tole egaa sa'aatiin keenya sokkaa jira isa kan Tirampii sana eebbisee nuuf deebisiiti sagantaa keenya har'aa hin xumurra sila baay'ee namatti tola osoo ta'ullee mee sana nu deebisiiti tarii sodaa nu qabnullee astaa sagantaa keenya xumurra. Innillee lafa deemu iyyuu qabu isumatumoo kanaafi garuu amma namoomeenyu isaanuma takkas jedhe malee isaanuma takka jedhe malee mo'ameen naani man deemaa jedheeran
Garuu isa paartii sana fudhatanii ittumaan fiigu maleessaati. Moonaani of course hin gadhiisa. I don't think there is any issue with that. Poolisiin biyya kana isumaan jira, regulationiin isaan jira, takkaamayyuu namni wanta akkasiiyyuu hin jiru. Garuu qopheessaa jira miti garuu. Isaan deddeebi'anii gaafataniini he doesn't respond. Geemii isaan taphachuu barbaadan hin taphatu. That's why. Of qopheessaa jira miti amma yoo electioniin gara isaa tiyoon taane feekiidha, voting fraudidha, mail-in ballot maal jedhee kasasuudhaaf even Supreme Court illee amma kan sagantaa kan jedhee ariifachiise akkasuma jedhe by the way kun prediction miti kan jedhe contested waan ta'uufi sagal ta'uu qabu jedhee kan dubbatee matuu godhe waan ta'eef akkuma sila jedhee Trumpiin garuu fraudin I'm sure Waaqayyoon nu gargaara jechuudha. Waaqayyoon nu gargaaru egaa. I know. Fraudin jiraachuun isaanii I'm sure garuu. Fraudinis egaa hin jiraatu. Conspiracy numa jiraata garuu. Biyyi kun seeraan bultii kanumaanii OVU uummata nu dhaggeeffatuu fi akka waan hedduu irraa baratan abdii qabna. Hundi keenyas jireenyi keenya asii nu ilaallatu jennee mana taa'uu hin qabnu. Humni guddaan biyya kana keessa qabnu sagalee keenya kennuudha. Kanaafi warra amma yoonaa already vote gootan galatoomaa warra goone immoo ammas carraa qabdu. Adaraa sagalee keessan abbaa feetan abbaa deeggartan isa gaarii ilaaltanii isa siniif ta'u ilaaltanii akka vootii gootanii kanumaan ergaa keenya dabarsina. Kanumaan qabsiisee Daawit Baayisaa fi eebbisee yaadasaa hedduun isin galateeffadha. Hawaasa keenya keessattiyyuu sagantaan har'a OVU kanarratti mariin taasifne ergaa guddaa dabarsa jedhee yaada gama kootiin. Namni paartii adda addaa deeggaree bifa akkasii tasgabbiidhaan ani kanaafan kana deeggara ani immoo kanaafan kana deeggara innee ishuu nu laallatu irratti debate goonee waan barbaannu filachuu danda'uun kun eebba. Kanaaf lamaan keessanuu yeroo gabaabaa kana keessatti fedhii agarsiiftanii gara sagantaa kana dhuftanii mareen wajjin taasiftaniif hedduun isin galateeffadha. Kun fakkeenya guddaa biyya keenyaafis ta'a jedhee yaada. Hawwiin koo kana biyya kootiifis biyya addunyaa kana mootummaa yaada dimokiraasii akkasii dhabee rakkataa jiruu fi kun fakkeenya guddaa ta'uu qabaan jedha. Egaa yeroo keessan fudhachuu keessaniif ammas hedduu isin galateeffanna osoo xumuruu dhiisnee itti fufne hedduu natti tola because ishuun hundumtu gama lamaanuu waan irratti dubbatamu hedduu qaba. Kanaaf egaa Tuesday dhufu facaasaa yookaan kibxata dhufu biyya kana keessatti eenyutu akka moo'ee guyyaatti beeknudha. Tarii immoo gaafa sanas beekuu dhiisuus dandeenya. Garuu namni keenya egaa adaraa bahee vootii akka godhu ergaa keenya dabarsuu barbaanna. Kanumaan warra nu daawwataa jirtan guddaa isin galateeffannaa. Egaa nagaatti kan isiniin jennu anne ajjamaatii lalistuu fi talileenis na waliin jiru keessummoota keenya har'aa Daawitii fi eebbisee waliin ta'uudhaan akkasumas immoo dudduba taa'ee kan sagantaa kana waraabee qindeessees ni dhiyeessu caalii yaadasaa waliin nagaatti isiniin jennaa sagantaa taanutti amma walitti deebinutti bakkuma jirtanitti fayyaa ta'a. Oromoo